nuufite. Biyya lafaa beekuun immoo waan biyya lafaa keessa jiru beekuun immoo Kiristoosii wallaaluu nutti fida. Kanaaf nuyi Kiristoos isa hundumaan guutuudhaan waan hundumaatiin ol kaanee kanaaf waan hundumaa akka maalitti ilaala? Akka tiisiisaatti ilaala. Erga tiksee isa dhugaa isa lubbuu isaa dabarsee nuuf kennu qabaanne isa lubbuu nu keessaa baasu immoo inni ilaalluudha karaan bira. Liqimsaa badaan liqimfamu. Bishaan kana duraa balleessita wanta ta'eef bishaan darbiraa. Bishaan dhugaa. Faarfannaa. Abishii balleessi bishaan nu miti. Situ walitti naqe. Isin barsiisuu fedhee fakkaata gara walitti naqe. Sagalee ormaa isa jedhu kan isinitti meessisamma. Kanaaf iyyuu nuyi gooftaa Yesuus Kiristoosii isa dhugaa ta'e waan dhugaa qabna malee waan sobaa hin qabnusi. Inni dhugaadha wanta ta'eef inni ajjeesuuf inni hatu suni dhugaarra dhaabatee hin jiru. Dursee immoo nutti ani immoo isa dhugaadha. Dhugaan immoo dhugaadhaaf dhugaa ba'aa jiraata. Dhugichi immoo anaaf isin keessa jira. Dhugichi inni nu keessa jiru immoo keessa keenyas ni hojjeta, bakkee keenyas ni hojjeta. Kana jechuun keessa garaa keenya inni qajeelchu bakkee keenya qajeelchuu hin danda'u? Danda'a. Okay. Waaqayyootti gaafa gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafa amannu isa nuyi maal ofirratti goone jechuudha. Ofirratti erga isa ofirratti moosisne maaliif biyya lafaaf immoo moonare? amantii keenya biyya lafaa moona. Okay. Waaqayyo abbaan Yesuus Kiristoosiin mataa maalii godhe jedhee isinitti? Mataa waldaa Kiristiyaanaa. Nu dubbisaa namni baafattan maal? Efesoon kan 21 Nanoon beeku. Efesoon boqonnaa iddoo marraa argattu Amaariffaa dubbisi ani Oromiffaa dubbisi. Efesoon 5:21 akkas jedha Kiristoosiin no 21:25 Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallatee waldaadhaafis dabarsee of kennee loba abbaa mana faarmanaa jedha sirraa of. Waaqayyo waan hundumaa miila Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristiyaanaatiif mataa godhee kenne. Waldaan kiristiyaanaa dhaqna Kiristoosi. Inni waan hundumaa karaa hundumaa guutummaa isaatti dhaqna isaa kanatti ni jiraata. Warri Efesoon boqonnaa 5 isaa fiddanii ticaaftanii. Isa inni mataa waldaa kiristiyaanaa jedhu achi keessaan yaadadhe. Eegas inni ilaanne eegsii kana dubbifadhaa jedhe. Waaqayyo sammuu keessanii asii gadi deebisaa jiru kana dubbii isaatiin isinii faqatu. Akka inni sagalitti gabatee garaa keessanitti caafamutti. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 22 beekan isiniin jedhe. 22-23. Okay, irra deebi'aa nu dubbisaa isin immoo. Eshi akkas jedha. Waaqayyo waan hundumaa miila Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristiyaanaatiif mataa godhee kenne. Waldaan kiristiyaanaa dhagna Kiristoos inni waan hundumaa karaa hundumaa guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti hin jiraataa jedha. Ameen. Warra kan biraa gaafa jedhume macaafni qulqulluun maal jechuu barbaadeeti? Anaan ala inni dhufu jiru. Phaawulos waan dubbatu tokko qaba. Wangeelli kan biraallee hin jiru jedhanii immoo warra kenna. Galaatiyaa. Akkasumatti isa jechuu barbaade. Garuu maal jechuu barbaadeef seedhamudha malee kanan jechuu barbaade. Jireenya koof jireenya keessan keessatti maal nu barsiisaa naaf isinii?
mesti malan. Moosi menne makka gaazexaatti dubbifannee darbe. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Bisaanuma mitiire. Okay. Dhiigi immoo dhiiguma. Moti. Dhiigi maali? Miti የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ንጹህ እንዴት እንደሆነ ከኃጢአት ሁሉ እንዴት እንደሚያነጻ ለምን ቢባል የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከአብ ጋር ያስታረቀ መሆኑን የኃጢአት ይቅርታ ያገኘንበት መሆኑን በደም ውስጥ ደግሞ ሕይወት እንዳለ ደግሞ ብሉይ ኪዳን ላይ ይናገራል። ያለ ደም ደግሞ የኃጢአት ስርየት እንደማይገኝ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዝም ብሎ ደም አይደለም፣ እንከን የሌለው ንጹህ የሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ከራሱ ጋር አስታርቆ ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀን ዛሬም ደግሞ ከኃጢአታችን የሚያነጻ አንደኛ ዮሐንስ ላይ እንደሚናገረው ልጆች ሆይ ኃጢአት አትስሩ፣ ኃጢአትን ብትሰሩ ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬም ትኩስ መሆኑን ዛሬም ከኃጢአት እንዴት እንደሚያጥበን ዛሬም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለምሕረት እንዴት እንደሚጮህ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዝም ብሎ ደም አይደለም፣ ንጹህ የሆነ ከኔ ያሌለው የታረቅንበት ወደ ቅድስት ቅዱሳን የገባንበት ከአብ ጋር የታረቅንበት ኃጢአትን ብንሰራ ደግሞ ዛሬም የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት እንዴት እንደሚያነጻ ሃሌሉያ ኤብሰምዱካ ከወረ ከብራሰና እንላለ ወረ ከብራሱኒ ፈኬሱፊ ፈካተኛ ደም fakkeessuuf fakkaatanii adeemu. Irmiyaan boqonnaa 23 isin qabadhaa lakkoofsa 1 hanga 2. Macaafa kakuu haaraa keessaa garuu nu dubbisa. Kaleessa isin ilaalleera. Maatiyos boqonnaa 7 nu baasa. Boqonnaa 7. Ermiyaas 23. Meeq tokko. Maatiyos meeqa dubbisetti? Maatiyos 15 ati naa qabadhu. Ilaa akka jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Waaqayyo tiksoota hoolonni karra koo keessa jiran akka isaan karaa irraa kaataniif akka isaan tamsa'an godhaniif wayyoo jedha. Waaqayyo gooftaan inni kan Israa'el tiksoota warra saba isaa eeganitti dubbate isin isaan daddarbattanii. Isaan maal gootanii? Daddarbattanii. Isaan tamsaaftan malee isaaniin hin daddarbatan. Erga daddarbatanii booddee immoo hin tamsaasan. Isaaniin eegumsa hin qaban jechuudha. Isaaniifis hin dhimmin. Eegumsa qabaachuu duwwaatu hin taane yoo tiksanis yoo tiksamuu baatanis maali jechuudha. Giddelleessiseedhaan sana. Amaarኛው ትክክል ሄደ። Okay. Kuno sababii wanta amaa akkasii hojjettaniif ani isin nan adaba. Kana ana Waaqayyootu dubbate. Eenyuun jedha? Tiksitootaan jedha. Warri tiksitootaa akka itti oolota keessan tiksitan beekaa. Oolota warri ta'an immoo akka itti abboomamnu abarru. Abboomamuu isa dhumaa immoo kan nu irraa barannu eenyurraati? Yesuus irraa. Waaqayyo si haa eebbisu. Kan biraa eenyurraati? ከሚመሩ ሰዎች ጋር Okay. Dubbisime. Isaan kan baaseerani. lakkoofsa 15 Yesuus itti fufee raajota sobduurraa of eeggadhaa, isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessaniin dhufu, keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butataniidha. Ameen. Yesuus itti fufee raajota sobduurraa of eeggadhaa, isaan hoolota fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessaniin dhufu, keessa isaaniitiin garuu
yeeyyii butataniidha. Ameen. Maal fakkaatu jedha? Hoolaa. Ilaa argitanii? Warri kan biraa warra fakkeessanii fakkaatanii immoo dhufanidha. Kana jechuun ilaa kan ta'ee dhufe eenyu duwwaadha? Yesuus. Yesuus qofadha. Kan fakkaatanii dhufan immoo warra akka kanaadha jechuudha. Hoolaa fakkaatu garuu maalidha? Yeeyyii butatoodha. Yeeyyii duwwaa miti. Yeeyyii butatoodha isaanidha. Maaliin ennaan keessaanidha. Dubbiin dubbii keessaati jechuudha. Hoolota fakkaatu garuu isaan maalidha? Yeeyyii butatoodha. Hoolaa fakkaatanii dhufuu isaanii maal barbaachisaa? Yeeyyii ta'anii immoo butanii sokkoonsamaa. Waadaa kootti fufime maal lakkoofsa sheettaan teessu itti fufi. Isaan kun maal akka nutti hima? Amma diddamaatti dubbisaa dhaggeeffadha. Anniisa dubbisee ni dhibaatu. Jara sana akka itti beektu jedha macaafi waan ta'eef dhaggeeffadha. Yesuus itti fufee raajota sobduurraa of eeggadhaa. Isaan hoolota fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan ni dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butataniidha jedha.